Kam jirtan? Nagaa jirtu? Jidduu kana kitaaba obbo Leencoon barreessan irratti dhimmoonni jajjaboon tokko gaafii dhaloota akka ta'an, kaan immoo kasilaa obbo Leencoon barreessuun isaan irra hin turre yookiin kaasuun isaan irra hin turre kan kakaasan irratti fuula feesbuukii fi fuula sooshaal miidiyaa kan irratti baay'eetu kaka'a. Egaa yeroo darballee viidiyoo gabaabaa tokko jedheen ture. Innis seenaan kan barreeffamu tokko maaltu ture kan jedhu dhalootaaf kaa'udha. Waan darbe, waan hojjetamee darbe, dogoggoras haa ta'u, gaarii haa ta'u, wanti raawwate seenaa keessatti kaleessa dheengadda wanti raawwate suni dhalootaaf qixa sirriidhaan akka kaa'amu dhaloonni irraa barata. Tokko hin gilgaala, lammatiin xilxaala, sadaffaa gaarii yoo ta'e jabeeffatee itti deema, dogoggora yoo ta'e badii yoo ta'e dhaloonni dhufu irraa barateetti gara fuulduraatti tarkaanfata jechaadha. Haa ta'u malee seenaa keessatti waa'ee seenaa yeroo dubbannu Oromoon waa barreessu irratti rakkinaa fi hanqina qabna. Barreeffachaan turre seenaa keenya, Oromatu nu barreessaa ture. Ormi seenaa Oromoo gaafa barreessan jallisaa turanii, seenaa Oromoo balleessanii waan hin taane dhugaa osoo hin taane kijiba barreessanii jechaa turre. Duuba ofuma keenya seenaa keenya yoo jallisnee qixa sirriidhaan hin barreessine dhaloota burjaajessa. Kanaaf dhaloonni kun gaafii tokko tokko gaafata. Waan qulqulluu hin taaneef gaafata. Namoonni baay'een numa amanaatii itti dhiisaa akkasii miti. Ilmi namaa kasammuu qabuuf Rabbii kasammuu nuu kenne waa akka yaannu, waa akka gilgaallu malee akkuma karaa amantiitiin warri otoon argin amanan qulqullootadhan sana ta'uun qabu jechaadha. Kanaaf otoon argin amanuu osoo hin taane wanni nama amansiisoo jiraateen amanamaa, waan nama amansiisne waan ta'an immoo dhaloonni itti iyyaafata jechaadha. Ijoo dubbii gurguddoo ka ta'an keessa tokko akkatti Jaalbaaroo Tumsaa fi Jaalbadhoo Dachaasaa itti ajjeefaman irratti namni gaafii kaasa. Gaafiin tokko tokko kan ka'u taate amma jirurraa namni namummaan nama kanaa ammatti maal fakkaata ka jedhurraa waan ati namatti himtu nama amansiisuus danda'a, nama shakkisiisuus danda'a. Kanaaf dhaloonni irra caalatti ka gilgaala keessa akka malee ka xinxalu dubbiin kuni kana fakkaatti moo sana fakkaatti. Inni kan speculate godha, inni tilmaama ka'a. Inni kaan immoo waan jiru wal qabsiiseeti hanqinni bakka jirtu san arga jechaadha. Egaa waggoota 50 oliif bifa adda addaatiin taateen hamtuun qabsoo bilisummaa Oromootti galte karaa adda addaatiin kaafamaa ture. Dubbichi deemee namni waa'ee Shinnigaallee yeroo gaafii adda addaa kaasu argina. Laata wanni kun iyyuu waa wal qabatu jiraatinnaaf haa kan namni jedhu jechaadha. Kanas ta'ee sana garuu dhaloonni waa gaafachuun badiis miti, yakkas miti. Sababaan isaa dhaloonni kun kan baratee fi seenaa qaceelaa, seenaa qulqulluu, seenaa dhugaa dhaloota dhufuuf dhiisee darbuudha qaba. Hangafoonni keenya waan hojjetan qabu. Waan hojjetan sana sirnaan nuu kaa'uun isaanii baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee taatee kanarratti kitaabilee 3 dubbiseen jira. Kan obbo Leencoon dubbisne waan keessaa bubbutanii namoonni fuula feesbuukii adda addaa irratti maxxansan malee guutummaa san dubbisne. Garuu fuula isaan maxxansan sanarraa waan hin dubbise. Waan kana dura dubbisee tokkoffaa kan Jaalabbaa Caalaa barreessan, kaanii kan Dheeressaa Qixxee kan barreessan namni kitaaba sana PDF na ergee dubbiseera fuula sanaa. Achi keessatti wantoonni gaafii kaasan, wantoonni qulqullaa'uu qaban, dhaloonni irra deebi'ee ilaaluu qabu baay'een jiranii. Kan kitaaba Jaalabbaa Caalaa barreessan irratti illee ani wanni isayyuu barreessan ture akka qaaccessa wayii achi keessatti gaafileen kakaasee jira. Wantichi qulqulluu akka hin taaneef akka hin bilchaanne akkasumatti shafaxaan tuqanii bira darbuu akka barbaadan, just take it kanuma fudhu akka jechuu akka fakkaatutti inni hubadhe. Kaani kan Jaal Dhugaa Saba Kakkoo barreessanis dubbiseera.
kan jaal dhugaasaa akka achi hin jirretti akka dhageetti dhanii barreessan. Akka dhageetti kana fakkaata akka itti dhageenye akkanatti nutti manii keessattuu mul'isa baagadaa dhufee isaa wajjin mari'achiisee sana booddee wantoonni sun hangam akka deemellee waan ibsan baay'ee qabu jechaadha. Egaa amma dubbiin fakkeenyaa fi dheengadda kana Biqilaa Amanuu miidiyaa kallattii jedhu irratti Jaalabbaa Caalaa interview godhanii fi turanii achi keessatti dallansuudhaaf aariidhaan gaafin sun gaafatamoo kan qabnetti himnee maaliif namni kan gaafata ka jedhu namni kan gaafatuu fi waan ati namatti himtutu nama amansiisu yoo didu namni gaafa adda kaasa cross question kaasa. Sababaan isaa dhiigni qabsaa'ota sanaa akkuma ta'etti namatti himuu qaba waan taateen sun jechaadha. Wantoonni gamaa gamanaan abaluutu ajjeesee akkana godhee abaluutu ajjeesee nan jedhamu jira. Nuti achi hin turre. Ammoo dhageenya. Hin dubbisne. Wanti dubbisne garuu nama amansiisa. Egaa mysterious days jedheeti yeroo dur ibsaa ture miidiyaa irratti otoo just bakka waan hin ta'u malleetu akka tasatti ta'ee jedheeti ibsaa ture obboleenconni kana dura. Amma garuu sana akka kanatti ibsanii lammaffaa duraan kan itti qabachaa turan Jaarraa Abbaa Gadaatti sooressa Jaarraa Abbaa Gadaatu waan kanaan shakkamaa ture. Amma immoo deebisanii isaan lamaan ittigaa akka waan badhoon tokkoffaa badhootu ajjeesa akkatti isaan jedhan kanatu nama amansiisuu dide. Badhoo fi baaroon baroota dheeraa qabsoo keessa wajjin turan. Moora sana turan. Maaliif guyyumaa obboleencoon bakka sana dhaqan ta'e dubbiin kun? Gaafa walgahiirra turanii egaa walgahiin kun namoonni baay'een akka adda addaatti ibsanii an bara 2011 namni Guma Kafal jedhamu seena bal'aa dheeraa natti qaba. Waan moora sanii. Akka inni natti himetti inni yeroo sana keessatti qeerroo ganamaa yookiin qeerroo ijoollee sana turan keessatti warra turee fi keessattuu sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa akka malee kan jaalatuu fi isa faana akka ture yeroo baay'ee isa wajjin akka deemu natti hime achi taate guyyaa sana waan natti hime qaba. Lammaffaa Abdul Jalilii fi Sa'id Faan interview isaan godhan I think waggaa 10 duran dhaggeeffadhe. Dhiyoo kana namni sana fidee deebisaa jira dhaggeeffadheera laaleera akkatti isaan ibsuu yaalan inni hanqina guddaadha qaba. Ilmi namaa erga hoomii nyaata dhabuurra maraata. Sammuu tuqamee sammuun maal ta'ee tokkoffaa kuni riilii nama qabsoodha bahee tokko xiqqeessuudhaaf fakkaata jechaadha. Ga'ee namaa namni qabsoodha bahee tokkoffaa nyaata addaa inni isaan kaan irraa dhabee jarri kaan fayyaa ta'anii inni nyaatan akkas ta'u malnutrition jedhanii kaasan kun sirriidha miti kun akka malee sirrii miti. Gama biraatiin an shakkii biraa kan natti uumu tokko guyyaa obboleencoon achi dhaqa maaliif kuni ta'ee lammaffaa abbaan barbaadan miidiyaa adda addaa irra barbaadati 2017 konfirensii Vision Ethiopian magaalaa Washington DC tti qopheesse irratti namni Dr. Getaachoo Bagaashaa jedhamu bakka obboleencoo fi Dr. Diimaan ta'anitti hiccitiin sinitti maarra'ee uummata achi mana sana guutuu taa'ee gaafsan isaan ODF ijaaranii Gimboot 7 wajjin gaafa hojjetan egaa Itoophiyaa kana difeend gochuu qabna Itoophiyaa tiksuu qabna maarree ka jedhu irraa achitti gaafa galanii namtichi waan inni haasa'e qabachaadha waa'ee namoota kana lamaanii namoonni kun akkamitti OLF keessa akka seenan yookiin immoo gara abaawutti akkam akaman gaafa himu namoonni kuni jaarmiyaa adda addaa jaarmiyaa biraa keessa wajjin akka turan jaarmiyaa EAPA keessa akka wajjin turan garuu gaafa deeman eessa dhattu isin immoo jedhee rifadhee gaafadheedha barbaadati dhaggeeffadha afaan Amaariffaatiin haasa'e Amarinyaan kee xiqqoo miidhagu akkuma waan hin dhaga'ee hiikeen isinitti hima. Gaafa achi dhaqan gaafa dhufanii isin immoo eessa dhattu jedheen gaafadhe gaafa jedhu sana booddee nuti yoo adda bilisummaa Oromootitti makamne
Itoophiyaan ni diigamti. Kanaafuu Itoophiyaan akka hin diigamne gochuuf nuti adda bilisummaa Oromootti makamuun dirqama ta'a. Kanaaf deemnaa. Kanaaf achi dhaqnaa. Naan jedhani kanaaf hanga guyyaa har'aatti jaratu kan abaaraa turtanii, arrabsaa turtan, xiqqeessa turtanii, isaan garuu oolma tokkoon keenya warra as jirtan tokkollee Itoophiyaaf hin oolle warra oolma guddaa oolan jedhee ibsecha. Achirraa gaafa kaatu dhiyoo kana miidiyaa margaa shoo irratti illee yeroo dhiyaatanii guyyaan an akka malee gaddi guyyaa sana gaafa dhiyaatanii namni jaala isa biraa wareegame kaayyoo inni wareegameef sana jabeessitee qabda moo kaayyoo sana diigda? Keenya dheengaddas jaalabaa caalan gaafa kallattii irratti dhiyaatanii adda bilisummaa Oromoo akeeka Rippaabilika Oromiyaa ijaaruu qabatee ka'e. Amma garuu kawwayyuu kana gaafadhanii wareegama isaanii sana bilaasha gochuun ta'u. Wareegama ilmaan Oromoo hanga guyyaa har'aatti wareegaman bilaasha gochuun ta'u. Irbuun suni garam dhaqee. Irbuun itti galte tokko akkamatti diigdaa. Uummanni Oromoo naan ta'u siin jedheera otoo sana hin godhin. Kan jedhu waan gaafii namatti kaasu baay'eetu jira. Seenaa kana irra deddeebisanii mataa of dhukkubsuurraa tokkoffaa dubbii kana namoonni summii facaasu barbaadan jira. Dubbii gandatti walitti deebi. Tokkoffaa gandi tokkoyyuu nama ergate hin qabu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti. Gandi tokko ishee namnuu fedhii isaatii fi murannoo qabuuf, kutannoo qabuuf, kaka'umsa qabuuf, dammaqinsa fi sabboonummaa qabuun qabsoo bilisummaa Oromootti makame. Gandi tokkollee, gosti tokkollee nama kamuu ergatee bakka buufateen qabu. Amantiin kamiyyuu amantii kiyya kana diffindinaa godhee qabsoo bilisummaa Oromootti nama ergateen qabu. Namoonni garuu kanatti fayyadamanii ilmaan Oromoo summeessuu barbaadan, hariiroo Oromoo summeessuu barbaadan baay'eedha. Kana namni akka malee hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni dhabne sun namoota qaqqaroo Oromoon dhabuun qabne dhabne. Namoota bara dukkanaa sana keessa dammaqanii qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuudhaaf murannoodhaan lubbuu isaanii kennuuf dirree deeman dhabne. Namoota sana dhabuun malee akkatti dhabne garuu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Sirriitti taa'amuu qaba jecha. Kuni kana. Kanaan ala garuu sababa kanaan Oromoota diiguuf namoonni piroojeektii kana hojjetan. Tokkoffaa piroojeektiin kitaaba Obbo Leencoodha. Seenaa Obbo Leencoo barreessuu akka hin taane wantoota baay'ee argaa jirra. Wantoota baay'ee argaa jirru irra caalaa tokkoffaa wal amantii Oromoo keessa jiru dhabamsiisuuf warri piroojeektii kana duuba jiran. Tokkummaa Oromoo diiguuf warri piroojeektii kana duuba jiru. Sabboonummaa Oromoo xiqqeessuudhaaf egaa sabboonummaa Oromoo kana nutu sheeppi godhee kanaaf sana diiguu ni dandeenya jechuudhaan. Dhumarratti garuu ijoo dubbiin kitaaba sanaa seenaa Obbo Leencoo dhaloota kanaaf kaa'u otoo hin taane adda bilisummaa Oromoo dhahuudhaaf kallattiin immoo hoogganasaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa irratti kan xiyyeeffate jecha. Kanas ta'ee sana dhaloonni kun burjaaja'uu keessa baanee qeequun namarra jira yoo ta'e kabajaadhaan nama qeequun baay'ee barbaachisaadha. Nama xiqqeessuun salphisuun aadaa Oromooti miti. Akka fedhettis haa ta'uu akkuma jedhan akkuma Dr. Getaachoo Bagaashan sun jedhes haa ta'uu ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waggoota dheeraa kana dabarsanii jiran. Gama tokkoon immoo maanguddoota buleeyyiidha hangafoota kabajaadhaan itti haasa'uun kabajaadhaan qeeqni barbaachisaadha. Taanaan qeequun baay'ee barbaachisaadha. Nama salphisuun aadaa keenya miti safuudha. Hangafti hooda safuu qaba hangafti. Kanaaf kanas akkasitti hubannee dhimma kana alaan alaatii ittiin wal jeequu fi tokkummaa Oromoof waan gatii hin qabne sabboonummaa Oromoof waan gatii hin qabne qabsoo bilisummaa Oromoof waan gatii hin qabne yeroo keenya gubuun barbaachisaadha miti. Dhugaan garuu Oromoo waan jedhu heera heerii dhugaa bira kaa'ee jedha. Kanaaf dhaloonni keenyas ta'e kan itti aanu qormaata hin godha. Dhugaan bakka jirtu jirti. Namoonni kun namoonni dhugaa qabatanii callisanii dhugaa jallisaniiru yoo ta'e dhiiga jaallan sanaa akka hin taanetti jallisan yoo ta'e Waaqni Oromoos isaan gaafata. Ammoo dhimma kanarratti waan hin taane fuunee keessattuu waan gandaa waan gosaa waan amantiiti walitti hin laaqinaa. Dubbii yoo ta'e illee dubbii poolitikaati. Dubbii poolitikaa akkuma poolitikaatti kanii seenaan dhugaan dhaloonni hin kaa'ata gara fuulduratti deemuu qabna. Amma dhugumatti haala amma Oromoon keessa jirutu waa'ee seenaa sanii nu haasofsiisuu qaba ture. Haalli har'a Oromoon keessa jiru bulguun Oromoo otoo nyaatu
jiraatu to alaanfatu qeheen Oromoo guggubatee qeheen Oromoo kan taane ta'e har'a Oromoon sana moggaa kaa'atee silaa biltsiginnaa irratti kan inni xiyyeeffachuudha qabu. Biltsiginnaan har'a Oromoo caccabsuu fi piroojeektiin kun iyyuu piroojeektii biltsiginnaati. Sababaan isaa wajjin hojjechaa jiranii obboleen Cofaan akka gorsaatti iyyuu ta'anii jiranii. Egaa gorsi isaanii yoo Abiyyiin Oromoo irra dhaabuu hin dandeenye maal akka isaan gorsan isaantu beeka. Har'a garuu Oromoon akka itti keessa jiru, qeheen Oromoo akka itti keessa jiru yoo xiqqaate maatii firaa fi xaqamna Oromiyaa keessa bakka bakka irraa wanti nu dhageenyu waan akka malee nama jibbisiisuuti. Kanaafi dhaloonni kun burjaajiin taane miidiyaa konsepshiniif jedhee waan hin taane Oromoo gidduutti afuufuu, afarsuu, summii afarsuun barbaachisaadha miti. Seenaan akka seenatti waan irraa barannu barannee dogoggora jiru sirreessifachaa itti fufna. Garuu ammatti Oromoon haala hamtuu keessa jira. Haala kana keessatti of eeggannoodhaan qabsoo keenya itti fufuutu nurra jira. Waan isaan itti wareegaman sana galma akka gochuutu namarra jiran siniin jedha. Horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a. Kuni Caalaa Haayiluuti. Fayyaa ta'a.